Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Kabajamoo abbaa keenyaa luba Saamu'eel akkasuma abbootii koo daaqonoota harmooliin abbooliin qeerroof qarreen ijoolleen xixiqqoon hundumti keessan akkasuma karaa sooshaal miidiyaa kan nu hordofaa jirtan kan nu duukaa jirtan hundumti keessanii bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam ooltanii akkam bultanii akkam turtanii maqaan Waaqayyoo abbaa keenyaa har'as boris kan galateeffameef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa ishee kan hin daganne haadha Waaqayyoo dubaroo Maariyaam kan galateeffamteef kan eebbifamte nuuf haa taatu. Hundumti keessanii Kirismasiisii waggaa haaraasii baga geessanii. Baga geessanii. Hin kabajju bine? Maal biyya kana jirtu muko? Kirismasii Ameerikaatti manis addana teenye. Biyya Ameerikaa teessanii buddeensaa nyaataa ibsaasaa maalsaa waan hunduma isaa fayyadamaa. Kirismasii warra faranjootaa yookaan immoo Kirismasii Ameerikaa jenna malee ofitti fudhanne jechuudha ammayyuu. Fudhataniitu? Ofitti fudhataniitu? Namni baay'een hin fudhanne jechuudha. Yeroo kabajan Kirismasii keenya dhufeettu moo Kirismasii Ameerikaa dhufeettu? Kan Ameerikaa? Kan keenya hoo? Amaa akkamitti barti keenya ganaa ta'uusaa? Kalaandarii dhabeette malee isaa dhalooti isaa yoom ta'uusaa beekne? Gaaffichi iddoo fageetti nama geessaa. Garuu bakkuma jirrutti kanuma keenya jennee fudhachuu qabu. Maaliif bakka jirrutti yaa waaqsi yaa galata. Amma nuyi danaa lakkaan kalaandarii. Taaksiinis kan inni raacitu kan inni hojii gallusi asii nu lakkaa'aniiti. Hunduma ishee odiitii biyya kanaatiin isaan jala jirra jechuudha. Kanaaf ayyaana biyya kanaa baga geessanii. Egaa akkuma beekamu sagantaan keenya kadhannaa kidaaniidhaan nu banameera. Amma kana taasisuudhaan immoo faarfannaa tokko mana keessaa faarfannee gara faarfattootaatti dabarraa jechuudha. Galata Waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee kan nuuf kenne kan jedhu faarsuudhaaf maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkootti amannee. Galata Waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee nuuf kenne. Galata Waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee nuuf kenne. Bakka jirurraa nu waame kaayyoodhaan nu ga'e. 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 Galata Waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee nuuf kenne. Galata guyyaa irraa eebbisee nuuf kenne. Bakka jirurraa nu waame kaayyoodhaan nu ga'e. 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 Galata Waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee nuuf kenne. Galata Waaqayyoo guyyaa irraa eebbisee nuuf kenne. Bakka jirurraa nu waame kaayyoodhaan nu ga'e. Bakka jirurraa nu waame kaayyoodhaan nu ga'e. Bakka jirurraa nu waame kaayyoodhaan nu ga'e. Bakka jirurraa nu waame